Akkam jirtan hordoftoota keenya kun Finfinnee News Network anis Daniel Dibabaati. Oduu qabannee dhiyaanneerraa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Oduu biraatiin lammiin Oromoo Iyyoob Hiikaa jedhamu dhalataa lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa kan ta'ee fi kolleejii New Generationii naqamtee jirurraa bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti kan eebbifame. Hojii barbaacha ji'oota muraasa fuulduraa gara Buraayyuu kan deemee fi achi jiraachaa kan ture humnoota mootummaatiin ji'a afur fuuldura qabamee yeroo ammaa kana mana hidhaa Buraayyuutti dararamaa jiraachuun isaa dhaga'amee jira. Iyyoob hojii barbaacha achi jiraachuun alatti yakka tokkollee akka hin qabne maddeen keenya FNN'tti himaniiru. Godina Harargee Bahaatti bulchiinsa aanaa Erarii fi Dirree Xiyyaaraa poolisii hawaasaa waliin ta'uun uummata walitti qabuun caasaa araddaatiin raayyaa ittisa biyyaa akka galmeessan uummata dirqamsiisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Maddeen keenya FNN'if akka himanitti namootni galmaa'uu qabu jedhan nama kutaa 4 ol baratee fi umrii 15 oliif kan ta'e yeroo ta'u namni umriin isaa 18f isaa ol ta'e yoo dide humnaan akka fuudhanii fi shanee jiranii doorsisaa akka jiran maddeen keenya Finfinnee News Network himaniiru. Hawaasni Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Gamsaa jiraatan FNN'tti akka himanitti mootummaan humna tikaa gahaa akka hin bobbaafnee fi lammiileen humnoota shororkeessitoota Amaaraa Faannoo jedhamanii fi humnoota Faqqadaa Abdiisaa gidduutti dararamaa jiraachuu isaanii Finfinnee News Network himaniiru. Uummanni akka FNN'if eeranitti Faannoon ammallee loon ooffachaa jiraachuu fi gaafa galaanni hir'ate haleellaa dabalataa dhaqqabsiisuuf akka malan yaadda'uun Finfinnee News Network'tti dhaammataniiru. Egaan sagalee uummataa qabannee jirra mee walumaan hordofna turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Sodaa nageenya hamaa keessa waan jiruuf mootummaa biraan nuun ga'aa humni akka nu qaqqabuuf kan jedhu uummanni sodaa kan inni qabus. Hayyee amma erga gaafa soddomaa sana haleellaa jecha jimlaa uummatarraan ga'anii ergasii deebi'anii uummata rukutaniiru. Ergasii deebi'anii uummata rukunnee garuu darbee naannoo aanaa keenyaa keessatti horii uummataa saamichi kan itti fufee jiru ta'uu isaa jecha. Horii uummataa ooffatanii deemaa jiru jechuudha ammalleen. Horii uummataa ooffatanii gara Rigatee kan jedhamuuf gara Aaroo Baagin sanatti kan kuufachaa jiran bishaan qannata jirraan ceesifachuuf achiin immoo Qeeloo kan jedhamu akka aadaa Oromootti kan bishaan irra ittiin ce'amu kan jiruun isaan ce'anii horii uummataa kana kan saamaa jiran ta'uu isaati. Galatoom. Erga gaafa sana haleellaan uummatarra ga'ee uummanni hedduun ajjeefameeti mootummaan humna ittisaa hagammaa nuuf hin ergin jira naan jechaa jirtu. Humna ga'aa ergine humni xiqqaadha ga'aa miti. Naannichi wajjin humni dhufee jiru kun humna ga'aa miti malee humni amma tokko qaqqabee jira. Ammallee humni kun ga'aa miti nuu dabalamuu qaba. Lagdi kun naannee nuu qabamuu qaba karaa mootummaa nuu qabamuu qaba jedheeti uummanni kan inni yaada isaa qeeqaa jiru malee humni amma tokko nu qaqqabee jira. Ga'aa miti waan ta'eef yookaan makalaakaatiin yookaan humni addaa naannoo Oromiyaarraa ramaddiinsa sirriitti baay'inaan ramadamuu qaba. Iddoon sun kallattii diina lamaan gidduu garee Faqqadaa shanee faffacaatee kan jirtu ijoollee safaraatiin ijaaramtee kan jirtuunii fi Qinxaaleyyii Amaaraatiin gamaa gamanaan gidduutti rakkoo hamaa keessa uummanni kun waan jiruuf sodaan kaasaa jiru kan. Isin eenyu jedhu qabadhu eenyu isin maqaan keessan eenyu jedhama? Yeroo maqaa koo beekama bal'inaa yeroo biraan sin ibsa. Haa ta'u galatoom.
rakkoo jiru garuu akkasitti nuti naa qabattan jechuu barbaade. haa ta'u egaa sagalee keessan waraabnee jirraa ummataanis banaamatti gallakkisnaa rakkoon ammallee achirraati waan furame akka hin taanee fi qabeenya ummataa ammallee finxaaleeyyii namaaraa oofatanii deemaa akka isaan jiranii fi erga bishaanni kun gadi bu'ee immoo deebi'anii dhufanii caalmaattiyyuu abbayyaan ce'anii dhufanii haleellaa nurraan qaqqabsiisuu danda'u. Hagammaatti mootummaan humna gahaa nuuf hin laanne akkasumas immoo humnoota faqqada abdii isaatiinis gaagaamni nurra gahaatti jira kan jedhudha kan jechaa jirtan. Karaa kana rakkoon nurra gahaan jira. Ammas deebi'ee iddoo gaafa rakkoon sun uumameellee mootummaan nu damdamachiisuuf wanti nu qaqqabellee jiru kanneen akka baankii wantoonni garaagaraa nurraa dhaabbatee jira. Kunillee sagaleen uummataa kun mootummaa bira nuun ga'uu qaba. Baankiin daldala Itoophiyaa, baankiin gamtaa Oromiyaa, wanneen akkas Awaash, wantoonni waajjiraalee mootummaa kanneen mana qopheessaa dandamachiisuuf mataasaa karaa mootummaa wanti nu qaqqabee illee amma ammaatti waan hin jirre ta'uusaati. Hayyee galatoomii. Egaan sagalee kee kana uummatan biraa ni geenya jabaadhaa isiniin jenna waan kana keessa gaaf tokko numa baamaati jabaadhaa waan isin bira jiru immoo waan ta'u kana akkuma kana odeeffannoo nu qaqqabsiisaa hawaasaanis ni geenyaatu. Ishi ulfaadhaa kabajamaa waaqessinatti. Ameen galatooma fayyaa ta'aa nagaatiin. Egaan hordoftoota keenyaa sun sagalee uummataa ture. Dhaabbanni mirga dhala namaa mootummaa gamtoomanii Komishinii biyya adda addaa irraa kan UN National Commission of Human Rights Experts in Ethiopia jedhamu dhuma bara 2021 ijaaree Itoophiyaa keessatti sarbamiinsa mirga dhala namaa irratti qorannoo gaggeessaa turuun isaa ni yaadatama. Komishinariin kun ji'a caamsaa keessa beeksota waliin erga mari'atee booda ji'a adoolessaa gara dhumaa Finfinnee deemuun qorannoo isaa gaggeessaa ture. Gaafa fulbaana 19/2022 gabaasa dhiyeesseera. Qorannoo isaa kana keessatti namoota 185 haasofsiisuuf himeera. Isaanis namni 114 dubartootaa fi namni 81 dhiira turani. Gabaasa isaa keessatti jijjiirama bara 2016 kaasee hagammaatti jiru gabaabsee ibsuun haala lolli kaaba biyyattii itti jalqabe ibseera. Gabaasa isaa keessatti mootummaan PP ji'a muddee bara 2019 erga ijaarameeti hooggantoota siyaasaa Oromoo hidhuu fi woboo irratti lola labsuu ni kaasa. Haa ta'u malee xiyyeeffannoon isaa lola kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa ture irratti ture. Dhaabbatichi hanqina dhiyeessiif jecha bakkoota biraa hin qoranne jedheera. Qorannoo kaaba biyyattiitti gaggeesse irratti hundaa'uun raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa, humni Eertiraa fi faannoon Amaaraa yakka waraanaa kan akka namoota meeshaa maleeyyii gudeeduu, garbummaa saalqunnamtii namoota irratti raawwachuu fi ajjechaa garaagaraa raawwachaa turuu komishinarichi ibseera. Miseensonni komishinara kanaa nama 3 yagguu ta'an isaanis Kaarii Biitii Murungii Keeniyaa irraa dura teessuu, Steven Ratner Ameerikaa irraa miseensa, Raachka Kamaraan Swaamii Sri Lankaa irraa miseensa turuun ni yaadatama. Komishinariin kun maandeetii waggaa tokko kan qabu yogguu ta'u, waggaa kana keessaa ji'a 3 duwwaan hafaniiru. Egaan maandeetii isaa haaressuudhaan qorannoo Itoophiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti gaggeessuu akka malu ni himama. Gara fuulduraatti waan komishinariin kun hojjetu jala buunee hordofnee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Oduun keenya itti fufaa an asumaan nagaa isinitti dhaammadhaa sanyii abboomaattan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan akkam jirtu hordoftoota keenya an sanyii abboomaatii oduu yeroo kanaan isin dhaggeessisam.
Irreechi kan bara 2022 kan bara kanaa jechuudha. Fulbaana 21 fi 22 kan irreeffatamu ta'uu fi ayyaanni irreecha baranaa kan sabaa fi sablammoota hundi tokkummaadhaan kabajan ta'uu gumiin abbootii gadaa Oromoo beeksise. Abbootiin gadaa Oromoo ibsa dhimmicha ilaalchisuun har'a Adaamaatti kennaniin irreechi hora Finfinnee guyyaa 21 kan hora Harsadee bariituu gaafa 22 akka lakkoofsa Habashaa ta'uu beeksisaniiru. Guyyaa sana alaabaa abbaa gadaatiin ala kan biroo tokkollee hin heeyyamamu jedhan. Guyyaa irreechaa kana wantoota irreecha miidhagsaniin faayamanii bifa nagaa qabuun irreeffachuun hundumarraa akka eegamu gumiin abbootii gadaa Oromoo ibsee jira. Ajjechaan ilmaan Oromoo irratti hidhattoota mootummaatiin geggeeffamu akkaan itti fufee jiraachuun gabaafame. Hidhattoonni mootummaa PP ilmaan Oromoo fayyaaleeyyii maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun Oromiyaa godinaalee hunda keessatti ajjechaa raawwachaa akka jiran maddeen godinaalee adda addaarraa gabaasuu irratti argamu. Haaluma kanaan kaleessa fulbaana 19/2022 godina Qeellam Wallaggaa Ona Jimmaa Horroo ganda baadiyyaa Seed keessatti abbaa fi ilmi hidhattoota PP'n bakkatti ajjeefamuun gabaafameera. Obbo Moolee Saadii fi ilmi isaanii Geediyoon Moolee jedhamu sababa tokkoon malatti mana jireenya isaaniitii gadi baafamanii akka ajjeefaman maddeen Finfinnee News Network naannicharraa gabaasaniiru. Geediyoon Moolee barataa yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa waggaa ta'u boqonnaa gannaaf maatii isaa biratti galee odeeffannoo arganne irraa baruun danda'ameera. Abbaan qotee bulaa jireenya qonnaan maatii isaa jiraachisu hirmaannaa siyaasaa kam keessaa qooda kan hin qabne ta'uu odeeffannoon arganne kun dabaluun addeesseera. Eertiraan loltoota ishee fi hidhattoota mootummaa Itoophiyaarraa gamasitti guuramaa turan kaaba Itoophiyaatti lola qindaawaa eegaluun ishee gabaafame. Waraanni Eertiraa humna guutuun lola haaraa banee jira kan jedhan maddeen gama Eertiraatti gidduu kanaa kan ceesifamaa ture humni waraana Abiy faannoo fi milishaan naannoo Amaaraas irratti hirmaataa akka jiran ibsameera. Akka dubbii himaan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa jedhanitti Eertiraan guyyaa har'aa Takazeedhaa haga bakka Iroob jedhamutti adda lolaa hundaan lola banuu ibsan. Addoota akka Maayikulii, Ziban, Gandaa, Adda Awaalaa, Raamaa, Sooranaa fi Zaalambassaatti lolli jabaan geggeeffamaa jiraachuu ibsaniiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii hunda keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti akka fudhataa jiru gabaafame. Ajjechaa fi saaminsa gabroonfattoota Habashaa jalaa uummata Oromoo walaboomsuuf kan lolaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo lola hidhattoota mootummaa waliin geggeessaa jiruun injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu maddeen ifoomsaniiru. Lola walitti fufiinsaan geggeessaa jiran kanaan magaalaa hedduu to'achaa akka jiranis gabaafameera. Bifuma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa tibbana lola jabaa onoota akka Ilfataa, Jalduu fi Ambootti geggeesseen injifannoo boonsaa galmeessuu fi adeemsa isaa gara fuulduraa jabeessee itti fufuu ibsee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Buunoo Beddellee aanaa Jawaaqa keessatti tibbana lola geggeesseen waraanaa weerartuu PP hedduu daaraa botoroo gochuu fi meeshaalee waraanaa hedduu booji'uun bu'aa qabsoof oolchuu miidiyaaleen waraana bilisummaa Oromoo gabaasuu irratti argamu. Loltoonni PP dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefaman hedduun ammoo madoo ta'uu gabaasni kun dabaluun addeesseera. Kanneen kudhanootaan lakkaa'aman ammoo lubbuun osoo jiranii booji'amuudha kan ibsame. Lola tibbana ta'e kanaan meeshaaleen waraanaa falfaloo yookiin Bireeniin 9, Snaayiparii 4 fi qawween AKM 40 ol ta'an booji'amuun bu'aa qabsoof ooluu maddeen ifoomsaniiru. Mootummaan faashistii Abiy Ahmadiin durfamu miidhaa waraana bilisummaa Oromootiin loltoota isaarra gahaa jiru. Lola lafoon ofirraa qoolachuu waan dadhabeef gara tarkaanfii qilleensa irratti ce'uu malu odeeffannoon jedhu waan jiruuf manni Oromoo naannoo lolli waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti geggeeffamaa jiru jiraatu of eeggannoo akka godhuu qaban sabboontonni dhaammataniiru. Keessattuu lolatti bana Waddees, Midaaqanyii fi Ilfataatti geggeeffameen hedduu kan rifate mootummaan PP haleellaa qilleensaa geggeessuu mala kan jedhu odeessi miliqee bahe ni ifoomsa. Kanaaf uummanni keenyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo xiyyeeffannoon hordoffii malu akka taasisan sabboontonni dhaammataniiru. Hidhaan miseensota ABO irratti bifa haaraan jabaatee itti fufuun gabaafame.
Qeerroo Mancaasaa Hundee waardiyaa waajjira muummee Gullallee kan ture fulbaana 10/2022 osoo homaa tokko hin balleessiin mana jireenya isaa Burraayyuutti poolisootaan qabamee waajjira poolisii ona sadaffaa Burraayyuutti akka hidhamee jiru Sagaleen Bilisummaa Oromoo gabaaseera. Bifuma wal fakkaatuun miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo Sheek Kadir Oliiqaa Burraayyuu naannoo Kattaati, Barsiisaa Miiliyoon Warqinaa naannoo Askootti hidhattoota PP'n qabamanii bakka geeffaman hin baramin jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Bahashaggar Onaa Dugdaa fi Booraattis miseensonni ABO Abbishuu Dagaagaa fi Cinqaa Obsee qaama nageenya mootummaa PP'n fulbaana 8/2022 qabamuun hidhamuun isaanii gabaafameera. Bifuma wal fakkaatuun dargaggoon Addaamuu jedhamu sababa waraqaan eenyummaasaa Wallagga Lixaa irraa ta'eef poolisootaan qabamee yeroo ammaa waajjira poolisii Sabbataa ganda Duwwaa 4tti hidhamee akka jiru ibsameera. Erga dhiyoo kanaa godinaalee Oromiyaa fi naannoo Finfinnee akkasumas Finfinnee dabalatee duulli ukkaamsaa fi hidhaa mootummaa Biltsiginnaatiin miseensota ABO irratti adeemsifamu hammaatu odeessaaleen bahaa jiran ni addeessu. Gaanfa Afrikaatti ergama addaa US kan ta'an Mike Hammer waraanni kaaba Itoophiyaatti eegale karaa nagaan akka xumuramuuf ministeera muummee Abiy Ahmedii fi aangawoota Tigraay arguun waliin mari'achuu isaanii BBC'n gabaase. Ergamaan addaa US Mike Hammer waraanni akka haaraatti erga eegalee booda qaamoleen waraana keessa jiran mariitti akka deebi'an gochuuf gara Itoophiyaa imaluu isaanii BBC'n kan ibse. Mike Hammer ergamaan addaa USA waraanni akka haaraatti erga eegalee booda qaamoleen waraana keessa jiran mariitti akka deebi'an gochuuf gara Itoophiyaa imaluu isaanii BBC'n gabaaseera. Ibsa waajjirri isaanii gaafa wiixataa baasee guyyoota 10f Itoophiyaa turuu isaanii ni hima. Waliigalteen waraana dhaabuu baatii 5f ture xumura baatii darbee cabuun waraanni akka haaraatti eegalamuu kan ibse. Gabaasi BBC kun lola kana kan eegale eenyu isa jedhuuf ammoo lameen isaanii wal komachaa akka jiran ibsa. USA'n mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti waliin mari'achuuf fedha qabaachuu isaanii simachuun Eertiraan waraana keessatti deebitee hirmaachuun akka ishee yaaddesse ibsitee turte. Humnoonni Tigraay fi Ameerikaan Eertiraan waraana keessatti deebitee seenuu ishee ibsanii Itoophiyaan garuu dhimma kana ni waakkatte. Kanneen nagaan akka bu'u socho'aa jiran keessaa tokko kan ta'an Ambaasaadar Mike Hammer turtii guyyaa 10 booda gara USA'tti deebi'uu waajjirri isaanii beeksiseera. Ugandaan dhukkubni Iboolaa deebi'ee eegaluu mirkaneessite. Ministeerri fayyaa biyyattii miidiyaaleef akka himetti dargaggoon waggaa 24 Iboolaan qabamee giddugala Ugandaatti lubbuu dhabuu kan himan ministeerichi dhukkubsataan kun osoo hin du'in dura mallattoon irratti mul'atuudha addeessa. Namni kun Onaa Mumbaandee ganda Nigaabaanoo jedhamuu fi magaalaa guddoo biyyattii Kaampaalaa irraa kiiloomeetira 147 fagaatee argamutti jiraataa akka ture ibsameera. Dhimmi dhukkubsataa kanaa jaarmiyaa qorannoo vaayirasii Ugandaa mirkaneessuu dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsa baaseen himee jira. Akka ibsa kanaatti namoonni 8 dhibee kanaan shakkamanii gargaarsa fayyaa argataa akka jiranii fi bakka dhukkubni kun itti mul'atetti hojjettoota meedikaalaa ergaa akka jirus dhaabbatichi ibseera. Biyya Afrikaa bahaa Ugandaan tamsa'inni Iboolaa jiraachuu yeroo xumuraaf kan gabaaste bara 2012 ta'uun ni yaadatama. Egaan hordoftoota keenya oduun galgala kanaa kanumaa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.